Mubarikin awwa Ada mana satu udah raga kaba. Raganu. Ada mana kita raganu. Ada mana kita raganu. Allake. Ada kan mana kita raga. Sena kan mana jira jirti wakin. Namni kun ni sadi boy kuni inna mubarik ragaba usra gesanitu tokkumma media isa jettanu nama qube guuteen barreessine kana waa isa gamanu mambara anafati mawal gafanna tokkum anafati wal gafan inkas tu miti nama ni tokkumma mana bana desura ke tiga garagal chawti sura kanan kam na daga ummata na kas tokkum Sika sabar nirka kona sajida amma nakas ragafi dadera mubarik musamman ragana bayake nama kuma sadirat nakasi sura Yesus nama rabu sini ya muku bakal damiti garu Islamiti masal suwe ya masammo ada manana makana busu sine yam ya Yesus nama rabu Selamat ada kak, karena selamat ada kak David. Selamat ada kak. Nangkas tu sura kan nangkas tu yonna ke ada ke kadi garagal cheni yitu tokkum nangkas tu bilokin sukut umatana daga ela nammi kum nisa dam kun na daga awale nakasi sura okay awale osika tarabashineti awale tai kana buka dawal nakasi sura sinin nagada tu ala soki awale chun dandau nakasi sa Tokkum mangkasi so daji sen nanin kasih raga vida dua dia boleh tuh orang tahu raga nutta kasih. Awal bilokin sukut atai. nangkas tu sura kana tokkum Gafiu apa hijrah anak-anak kau. okay awale pai rabani antoko sura hada manako tinangkas istanu oromo awale Tebti ke abang kan ada Obboleessa kiyya suuraan birri haadha manaan birriidhaadha ni kaayidatan haadha manaa onta sirrii miti taragaa deeme birriidhaan fedha kaayidatu malee haadha manaa kee maatu godhu. namni laqaan of gurguruu bare sii qanani ana abbaanni kaanaa hidhe okay akkanatti qaban Maallaqa siitiin turkii deemu etteni kaayidatti malee haadha eessa baay'ee maallaqa obboleessa kootiitiin an turkii deeme maallaqa obboleessa kootiitiin an turkii deeme Mubarikin awwa gafada. minuti gadi lamani Baru mo yoda kese. Awal wasigap. miyutii nan godhin Awal wasigap. Sifan kasa kajiran nadagai. Sifan kasa mubarikin awwa gafad allake. Sifan kasa. Wali galla kanat. mubaarikin gaafatu naakas tole Okay. Hayye. Mubariki aadata maanaanatti kennee jedhe. Mucaan immoo abbaa qabdi. Abbaa caalii galchaa jala. Abbaa caalii galchaa. qabnu haadha manaa koo gargaartaniittu tokkoon keetiin akkaawuntiin atti ergadhu isiin haadha manaa haadha kootii gargaarte kaate arra diddiga nyaattu gaabbite mubaarikiin dhiisi ana awwaleetti risiitiidhaan Atu beri sana teni kaya datin sobin beri umat hati ate sobin kijib beri ni kadhataan kadhataan hamaan jedha by the way waan ofii beektu waan si keessa sana jiru teni kaya diddiga datin. kadhataan kadhataa siin jedha Akibat beri sana teni kaya datin. mucaan fuula jibbisiisaa hun toofik deddoon mana kabashiise tokkummaa jibbisiisaa Awwale uraa warra keetii kabajamoo warra tini karraa qabdu siifan kaasa rakkoon qabu. Mubarikin awwaa gaafadha abbaan caalii ol galeera natti fakkaata. Obsii taa'e boleessa kiyya. Seerabsuu illee fedhiin qabu. Tolee. Waliigalee akkasitti. anundi keeyyuu yoo wayte by the way namni qubee kee guuttee maqaan barreeffanne gosiin toofik deddoon an laallatu ana garuu itti fufi ergaa kee Hayyee jalattoom. Mubarikin gaafadha. Abbaa caalii ammaa ol galchaaka. Fakkeenyaaf Mubarika maanaan fuudhee deemee waa'ee mucaa ishee ilaallatu jettee warra yaaduma irrattan sii kaasas keessatti. Mucaan halaalaan dhalatte fiti Mubarika kana naa deebise. Akkati beektutti halaalaan dhalatte fiti. Akkati beektutti. Namni na laallata waa'ee mucaa namni na laallata jedhu dhufe naa gaafatu tokko. No. Jechuun halaalaan dhalatte fiti mucayyoon akkati beektutti. Namni waa'ee mucaa dhaggeeffatu abbaanis amaanaa natti kenni haatis amaanaa natti kennitti maatii faamilii malee namni tokko na gaafachuu hin danda'u. Abbaan amaanaatti kennu maaliif beeknaree nuti? Sabiyyii hayi. anis amaanaan itti kennadhe anis abbaan manaa amaanaan allate Akkamitti beennaa? Hayyee. Nama furaa dubbachuu danda'u mucaan. Amma laa Dhiisi beekaa zimmeedhaa irraa. Siigalee. risiitii argadhaan jedhe birriin jiraachuu jira an obboleessa kootti nan goora akka risiitiin harka jiru nan beekamanis gara keessoodhaan
akka abbaa manaan talaa ta'utti akka maallaqni kun dhaga'i akka maallaqni duudee mubee bira hin jirre nan beekaman dhaga'i miidiyaa sobaan na dhaggeeffadhu akka birriin tokko mubee biratti nafne gamanumaan anis Anko awwale okay. Siif janabii akka shari'aatiin yoo deemne Mubaarikii fi amaanaa sitti kennamtus dhiiftus dhiiga kee miti waan taateef janabiidha tokkoffaa siif tokkoffaa janabii lammaffaa ni kaatirra jira ammallee janabii lammaffaa dhaggeeffadhu janabii lammaffaa ni kaa obboleessa keetiitti irreera sitti kennachuu hin danda'u akka shari'aatti ni kaa obboleessa keetiitti irreera sadaffaa abbaa maaliizii maallaqa mariisiftee akka tarikaatti waan hiramu. Saaraa irraa kumni 300 sitti dabarfame miti. Isa immoo Saaraa gaafadhu kaddeesiin fuute an akkaawuntii siirrattan arge. Saaraan jirti miti. Okay, akkaawuntii Saaraa irraa kumni 300 sun sitti darbee jechuudha walumaa galatti. Si jette binaaminii dhiisi kallattiidhaan na gaafadhu. Saaraan haadha manaa koo eega taate eeyyeen natti darbeera. Akkaawuntii koo irra immoo ture mubeedhaa liqeesseera. Kanuma gabaabaadhaa maasichi. Okay, maallaqichi sun immoo kan uummataaf haadhaaf sassaabamee jechuudha. Yaa. Akkamitti jira galuu dandeenya? Haala kanaan ikkoo takka jettanii maaliif yatti hima fuutee jechuudha maala kana. Waan kana irratti waan tokkitti dubbadhe hin deemaga. Gaaffii kee dhumateera waan ta'eef. Waan kana irratti wanta dubbadhu yoo jiraate dhimma maallaqa kana irratti seenaa kamaalis quba qabdi. Amma seenaa kamaa dhuganaa gaafatamti hin deemini waan inni mataa waliin himatee jira waan ta'eef. Dhimma maallaqa kanaa dubbanna. Dhimma maallaqa kana irratti seenaanis quba qabdi. Ustaaznis quba qabu. Yeroo nan gara Jimmaa deemuu jedhu piroosesiin keenya dhumateera. Gara Kaayiroo deemaa jirra. Mucaan moobaayil baankiingii qabdu. Akkaawuntii siirra birrii 300 jira. Jalqabuu maallaqichi ana bira ture dhaggeeffadha. Birrii 300 suni ana bira ture. Dhageessee waa'ee maallaqicha isa kana hin dubbadha. Kan eenyuti ni jalqabumayyuu maallaqichi maallaqni Saarraa birrii 300 ana harka ture akka amaanaatti. Saarraan deemaa hartii tokkoffaa na wajjin deemaa hartii lammaffaa immoo moobaayil baankiingii qabdu. Sababii kanaatiif ana bira ture. Dhageesse ana bira tuu jiruyyii Jimmaan jira akkuma jedhame gaanni ni kaayedhateera. Jimmaan jira walitti buune irraa naaf inni wallolleerra seenaanis hin beetti. Wallollee jirra waleedhaanii naani naasa'u ittiin naasa'u dhimma wayitiif wallollee jirra. Dhimma Saarraa irratti kan nu wallolle immoo. Booda birrii 300 kana halkan walakkaayii na gaafatte mucaan. 300 kana jechuudha. Isaa wallollee jirra. Bilookii godhe hin jira iyyuu miti ilaa bilookiin godhe natti barreessee hadhaa gaaftee natti barreessee natti sagalee qabdee natti dabaltee bilookiin si godha waa hundaan natti dabalee jennee wallollee jirra dhimma Saarraa waan ta'e natti matteerna. Booda birrii 300 kuni akkaawuntii korra jira deemaa jirra gara Kaayiroo mucaatti fayyadamtee jechuudha birrii isiiti. Booddee halkan wayii telegiraamaan natti bilbiltee narra faa ture sagalee naa keesse akkam biricha gara akkaawuntii isii irratti dabarsuuf na gaafatte. Akkasiiti mitire jennaani na bira jirti amma yeroo dubbadhu kana Saarraa na bira taa'arti. Innis hin beeka seenaanis hin beetti immoo seenaa bira turte mucaan waan ta'eef saatii isin na gaafatte. Jennaani halkanuma sana hin deebisee saatii 9:10 keessa maali kun jedheen mucaan maal taate jedheen dawwaleef kaasuu didde. Dandawwe maallaqa kana fudhattee deemuudhaaf natti dabarsite amma immoo maaliif kenni jetteen jedheeni. Jennaan sagalee jira baay'ee sagalee jira telegiraamaan sagalee naa qabdee telegiraamaan finaase maaliif kenni naan jettee maallaqichaan jedheeni. Jennaan nan aajoomee nan barbaadeette maalitti aajoomtaan jedheeni. Tokkoffaa ati harka jettan jedheeni. Bor maallaqni kun waa tokko taanaan kan gaafatamu maallaqa kanatti aanaa akkamitti jeen seenaan asirratti ragaa ba'uu dandeessi jechuudha. Jennaan laa an akkaawuntii dhuma koo irra taa'uu isaan barbaadennaan ookee akkasii egaa akka gootu waraqata ittiin naa galchite qabda waan ta'eef sheetamaamiin bira dhaqii seenaa wajjin sheetamaamiin bira taa'i naa dawwali maallaqicha akkaawuntii koo irra naa dabarsi naan jedhi sheetamaam quba qabaachuu qabuun jedheen. Tole jettee achumaan deemtee sheetamaamiin bira geessee maallaqicha naa dabarsii jette. Sheetamaam dhageessaniittuun jedheen sheetamaam isaanii dhalataa naannoo Arsiiti
Finfinnee jiru. Sheetamaan dhageessanii mucaan maallaqa gatii deemaa jirruuf natti dabarsitee turte. Amma immoo hidinaan jetteetti jennaan immoo kan eenyutti tokkumma. Erga maallaqicha siidaa dabarseen booda erga maallaqatti isiidhaa dabarseen booda gaasheeni ana walloltaadha siin jedheera. Nanda wallinis jedheeraani. Akka ture birriidhaan gadda barbaadaa turte argattee jedhe. Birriidhaan nan barbaadaa ture immoo isumaaf mana wayii biteen ture. Dhaggeeffadhaa. Dubbachuu iyyuu hin barbaadu ture waan kana. Haa ta'u garuu mana wayii kan haadha kootii obbolaa koorraa dabareedhaan maallaqa kafalee manni haadha kootii dhaallee haadha kootii dirqama gurguramee hundaafuu qoodamuu qaba gatii ta'ee fi annan bitadha jedhee san birrii 100,000 50,000 obbolaa koo warra shari'aa gaafachiisee warri shari'aa dhufanii waleen birrii mana barbaada nabiyaatti mana barbaaddi mamanuu akkas barbaada jedhamee mameenaan egaa nan fudha manicha keessan taa'uwan nan fudha jedheen hambifadhee birrii 50,000 100,000 maalis kafalaan ture maallaqa obbolaa kooti jechuudha. Tun maallaqa obbolaa kooti kafalaa jiru gidduudhaan nanuu dhukkufadhe miti maallaqni xiqqoo narratti hafe kan manichaa kan obbolaa kooti jechuudha. Kan durba tokko kan dhiira tokko narratti hafe anis kafaluun dadhabee ofiiyyuu dhukkufadhe dhukkuba kootiyyuu mana haadha kooti sana gurguruun barbaanne garuu dhimma isaatii kan gurgure mana haadha kootii dhaggeeffadhu. Dhimma isaatiif kan gurgure kanadha olii gaddeemee maqaa na balleessaa jiru mana haadha kootii dhukkuba kootii hin gurguru jedhee mana jireenyaa kootii gurgure. Dhageessa birrii miiliyoona 1,500 mana jireenyaa kootii gurgure mana ilmoo kootii mana haadha manaa kootii gurgureen yaalatti dabaladhe mana haadha kootii immoo hin gurguru hundee malee ataa'u. Hundi keessan iyyuu gaafa kaffaamtan dhaqaa keessa jiraadha. Babbareechaati. Abbaan rakkate keessa taa'u. Garuu ana dhuunfata manicha. Qarsee haadha kootiiti. Dhaala haadha kootiiti. Dirqama jiraachuu qaba manichi. Ani immoo maqaa kootiin naan barreessina. Ataa'u manichi jedhee tan bitte malee fudhachuuf miti an. Biyya sana iyyuu dhaqee jedhee hin beeku hin danda'an. Sana booda mucaan kun deemee rakkate. Yaani birriin akkuma isin beektanu liqii nama meeqa narra jira. Rakkatee garan goru nabe. Garan garu yeroo nabutti manicha sababii isaan gurgure sobaa jedhu lakun. Adda garuu inni abbaa miidiyaa ta'ee yaa obboleessa koo lafan itti maqaa kee balleessan qabu maal taate Mubaarik? As goreechi goree maqaa koo haasa'a. Niti haasa'u. Waa tokko haasofniyaan. Elaan namni kun ni sadii na taasisa waan anaasa hin qabu. Akka sana ta'ee miti qoqoqoy. Mana maayee akka sana ta'ee miti qooda keessi kennan moo sin kennan? Naa kenniteetta. Eenyu jechaan gurgure? Ana ittee gurgurte. Galatoomi kaa. Waan taasoftuuf kana namni wal biratti madaaliyaa ilaalaa dhufan. Si wajjin. Waan anaasa hin qabu. Waan anaasa hin obboleessa qabu. waan taaneefi hin darbaa barri kunis si wajjin asirratti inaasoo manni kaa tira guutuun hin beeka waan mana haadha kooti sana akkasatti rakkasiisee gurguree fi obboleessi koo rakkachuurra haati koo duuteetti kaa. Manicha abbaan bitatu yoo dhaqee jedhe lafichuma laalee keessaa ba'a. Dandeessi biyya sana hin deemu jedheen dhiise manicha sababii isaan gurgure. Kana keessa quba qabannis maallaqa wallaahi wa billaahi karabbiin koo na argu akka isaarraa maallaqa isatti ergites hin beeku. Dhageessanii waa tokkoon tan beeku hin jiru. Maallaqa akka inni isaarraa liqeeffate ta'ee fudhatis ta'ee wannan beeku hin jiru. Liqii miti akkaamitti korra kaa'atte malee. Dhaggeeffadha. Gaafadhaa siidhuma si bira jirti miti gaafadha. Achumaanan dhageessanii maallaqicha nama jedhaanu kana ofitti fuudhe. Ofitti fuudheen harri kun akka inni dhufu hin beeka. Dhageesse inni garuu gadi ba'ee miidiyaa irratti birrii 300 irraa qabaa akka waan ani isaa haateetti yookiin immoo isa dhawwadheetti. Ana kanan jenne eega bilookii na goote achuma mucaatti kennin jedhe. Hangeessi ana turkii. Dhugaadha gurgureef ana. Dhugaadha. Har'a kana gadi ba'ee dubbate. Kanan dubbanne dabsa akkuma hojii jala dabsanii sitti mani mubee dabsanii sitti mani. Maallaqa mucaas kan manaa kana fi jira gatii ta'ee fi gara isaatiin
Gurguramne waan ta'eef inni farramne. Gara sa'aatiin isa jiru fuudheetanii mucaadhaa deebi'aa jechuudha maallaqichi. Mucaattis immoo himeera. Mucaattis immoo himeera. Gaafattee jennaan dhattee gaafattee jennaan hin gaafatin. Farankaa tokko hin gaafatiniin. Mana gara sa'aatiin jiru. Gurgureen silaa kan kooti qooda kooti. Obbolaadhuma kootu keessaa namni bitate. Fuudheen maallaqicha sii kenna. Sa'aatii barbaaddeetti na gaafachuu dandeessa jedhee cufe. Dhimmi maallaqa kana fakkaata. Dhimmi maallaqa isaa haati keenya yaalamne mana hakimii hin galle jedhuufi an kophaa kiyya naqu riisiitii yoon agarsiisan sarratti ani nama waa intinaa dhumiti. Maallaqni haadha keenyaa akkaawuntii koo irratti walitti hin qabamne akkaawuntii isaa irratti walitti qabamne dhageessanii waanan hojii ta'ee fi waanan hojii ta'aa ture rabbiif garaa kootu of beekaa namoonni argan akka seenaa kamaal ni beetti argiteetti waan ta'eef jechuudha. Dhageessanii har'a garuu eessaa kee dubbiin kun ayidoon non beeku. Warri miidiyaa haa olii gadi geessa. Waa tokko wantan waadaa sinii galu dhiriin tokko narra jiraatu. An nama liqiiyyuu liqeeffadhe gadi ba'ee taa'ee liqiidhaan kafalaa jirudha. Kanaafi an kana sanan jedhu. Waa immoo tokkummaa amma xumura irratti mucaan ajnabiidha. Maaloodha jedhamu irratti mana ijaazaa keessaa mana ijaazaa Saudi Arabiyaa keessaa mana ijaazaa Oman keessaa mana ijaazaa Dubai keessaa geesse mana ijaazaa hunda dhaqiiti. Akkasitti disrespect namootee na gaafachuu keetiifi galatoomi. Sisin laallatu waa hin dhimma mucaa. Sarra kottoon tokko sagalee keemicha dhageessi. Kottoon tokko sagalee keemicha. No, Mubarak. No. Mubarak. No, uggurte. Barti bireerti waan ati jetti bar. Maaltu si dhiberee tokkuma dhimma mucaana ni harkaa fuudhu jira. Oy amma haasaa gabaabaa. Mucaana ni harkaa fuudhu ni jira. Gabaabaa. Abbaa si gaafa abbaa qabdi maal mucaan maal? Abbaa qabdi bar. Maali abbaa qabaachuu ni beekta. abbaa dhaare. Oy abbaa qabaachuu ni beekta gaafa abbaan na himatutti yookiin immoo mucaa gaafatutti hin hedduure ati tokkuma. Isa sin fuutu ittiin fuuta. Namni fuudhu maa jira biyyaa yoo taate. Zariin qabdu mucaan. Mubee zariin qabdu. Zarii si ergika. Namicha maal taate? Mucaan maal ta'e? Haadha manaa kooti mubee. Maal ta'e Kun kabajaa waliin laata haadha manaa kooti. Tokkummaa dhaggeeffadhu gaafa mucaan dhageessa gaafa mucaan kaffaantee dhuftee tokkummaa lakkoofsa kennan kennaafi gaafa mucaan kaffaantee dhuftee yookiin miidhamtee baddalamtee dhuftee na himatte walitti deebinaan kan mucaa rakkoon qabu. Kanaannaan mucaa piliis yoo danda'ame isiin hundi ammatti waan dhaammachuu qabdu uummata Oromoo. Isa biyyi miti biyyi jiru Ijiptii. Biyyi jiru Ijiptii. Mucaan nagaa jirti. Nagaadhaan jiraataa jirti. Gammachuun jiraataa jirti. Piliis mucaa kana tokkoffaa adaraa rabbi maqaa haadhasii itti kaaftanii hadhan boo'aa turte. Mucaan jechuudha wallaahi wa billaahi yusrii galchiiti. Yusrii yeroo hunda dawwaltee dubbifti mucaa kana viidiyoodhaan mesenjera korratti. Yusriitti boossee himataa turte boossee dubbataa turte mucaan. Maa hamba yoomiitti kan haati koo dhimma haadha kootti hin tiraadhu. Gatii maallaqni naa bu'ee moo? Yoo maallaqa haadha kootti buusan ta'e hojii barbaadi nagalchi. Hojjedheen kafalaa fi riisiitii naa bulaan jettee wanni siin ammas gaafachuu dhufaa jirtu laayibii korratti amma. Tokkoon sirraa nan kaffala mubee. Maallaqatti tokkoon sirraa nan kaffala. Birrii 300 lafa qabdu waan ta'eef. Yeessanii birrii 300 lafa qabdu waan ta'eef warri maallaqa irraa qabdanu warri buuftaniif kottaa fudhaa. Wallaahi dhaggeeffadha. Anamma mucaa jechuudha. Bilbila ofirkaan qabdu gidduu kan akkasiin ta'e shidii taatu gatiin beekuuf bilbila sii kunoo cufeetan of bira kaa'ee jiraan. Istuudiyoo koo keessan dhossee jira. Maaliif akkasiin ta'e shidii